Dhaloota boru guddina biyyaa galmaan ga'uu danda'u uumuun kan danda'amu yoo har'a dhaloota fayyaa qabeessa uumne qofa jedhan itti aanaan bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Guutaa Gadaa. Waajjirri fayyaa godina Shawaa Bahaa talaallii dhibee pooliyoo daa'imman umurii waggaa 5 gadiitiif kennuu eegale. Dhukkubni pooliyoo dhukkuba walxaxaa fi humna abdii boruu ta'e miidhuun dhukkuba dhiibbaa hawaasa dinagdee qaqqabsiisuu danda'udha. Talaalliin dhibee pooliyoo gurraandhala 14 hanga 17 bara 2017 guutuu biyyattiitti kennamuu eegale. Waajjirri fayyaa godina Shawaa Bahaas talaallicha aanaa Boosat magaalaa Walancitii bakka hoggansi olaanoo godinichaa maatiin daa'immanii fi qaamoleen biroo argamanitti sagantaa jalqabsiisaa gaggeesseera. Gaafataman waajjira fayyaa aanaa Boosat obbo Mokonnon Asaffaa ergaa dabarsanii dhukkubni pooliyoo karaa vaayirasiitiin kan daddarbu yoo ta'u daa'imman umurii 5 gadi lukaa fi harka laamsheessuun dhibee daa'imman miidhuu akka ta'e kaasan. Dhukkuba kana ittisuuf duulli qindaa'aa talaallii pooliyoo kennamuun murteessaadha jedhan. Pooliyoon kun vaayirasiidhaan darba keessattuu lafeen daa'immanii akka jabaateen guddan kan godhu keessaa dhukkuba pooliyoo vaayirasii kanadha waan ta'eef dhukkuba kana ittisuudhaaf dursa talaallii kennuun ittisa keessatti akka xiyyeeffatamu ilaalame. Gaafataman waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabaa Maammoo dhukkuba pooliyoo miidhaa hawaasa dinagdee guddaa qaqqabsiisu kana to'achuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jiraachuu ibsan. Akka godina Shawaa Bahaatti duula talaallii pooliyoo marsaa tokkoffaa kanaan daa'imman umurii isaanii waggaa 5 gadi ta'an 200 fi 43 ol kan talaalaman ta'uu obbo Abbabaan dubbatanii jiru. Guyyoota har'aa kaasee haga guyyaa 17tti kan itti fufuu ta'e akka godina keenyatti daa'imman 243 ol kan talaalaman yoo ta'an kun talaalliin kan kennamu gandoota 302 manaa manatti kan kennamu yoo ta'u. Duulli talaallii guyyoota 4 turu kun manaa manatti naanna'uu fi manneen barnootaa akkasumas iddoo namni baay'inaan walitti qabamutti kan kennamu ta'uu himuun hawaasni keenya fi qaamni hundi milkaa'ina isaatiif deeggarsa barbaachisu akka taasisus dhaaman obbo Abbabaan. Duula kana keessatti dhimmoota gurguddoo barbaachisan keessattuu daa'imman haga ammaa talaallii dileelleen argan fi talaallii dilee adda kutan duula kana keessatti kan hammatamu yoo ta'u sirna nyaatallee daa'imman yeroo ammaa kana iskiriin yookaan sakattaasamee adda ba'an duula kana keessatti hin gaggeeffama. Kanaa olitti duulli keenya keessattuu manaa mana waan ta'e dadhabsiisu ta'uu danda'a. Garuu ogeeyyii fayyaa keenya gadi bu'anii mana mana irratti yoo kennan maatiin azirtan hundu keessanuu cinaa dhaabbattanii gahee keenya fi qooda keenya akka baatan amantaa guddaa sirraa qaba. Sagantaa jalqabsiisa talaallii dhibee pooliyoo gaggeeffame kana irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti aanaan bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Guutaa Gadaa dhaloota boruu guddina biyyaa galmaan ga'uu danda'u uumuun kan danda'amu yoo har'a dhaloota fayyaa qabeessa uumne qofa jedhan. Harcaatii tokko malee talaallii pooliyoo manaa manarra deemamee kennamu kana ogeeyyiin fayyaa fi hawaasni qixa sirrii milkaa'ina talaallichaaf hojjechuu akka qaban ergaa isaanii dabarsan obbo Guutaan. Ogeeyyiin keenya qaamni as keessa jirru ummata Oromoo bal'aa kanaa fi ummata Itoophiyaa nan jaaladha warri jennu hojii dhaloota boruutii irratti hojjechuun jaalala keenya ibsina. Inni guddaan badhaadhinni yoo kaayyoo ce'umsa Itoophiyaa qabatee too dhufe hojii dhaloota irratti hojjechuu sadarkaa jalqabaa godhateeti. Barnootaaf teekinooloojiidhaan saayinsii fi teekinooloojiidhaan barnoota eegale siyaasa biyya keenyaa hiikuu danda'u. Gaanfa Afrikaa miti addunyaa kanaaf qoricha ta'uu ittiin danda'u dhaloota fayya buleessa yoo horanneera. Addunyaa tokko taate kana keessatti dorgomaa ta'uu kan dandeenyu daa'imman keenya yoo fayyaa bulanidha. Kanaaf talaalliin har'a eegallu kun itti fayyadama miidiyaatiif osoo hin taane manaa manarra deemnee harcaatii tokko malee warri kunoo as dhaabbata addunyaarraas UNICEF irraa dhufanii as gidduu keenyatti argaman warra nun beekne warra Afrikaan tokko jedhanii nuuf yaadanii dhamaanii dhufanii as nu keessa jiranidha. Nu immoo balbala keenyarraa as teenye iddoodhaa gara iddootti sochoonee harcaatii tokko malee namni tokkichi daa'imman kun otoo talaalliin arganne akka hin hafneef adaraa guddaa isiniin jechuun barbaada. Maatiin daa'immanii gama isaaniitiin qorichi pooliyoodha. Kennamuunsaa baay'ee nuuf faayidaa qaba waan ta'eef kanaafuu baay'ee itti gammadeen jira. Qorichi kennamaa jiru kana hundumtuu itti dhimmee ijoollee isaa seeraan yaalchisuu qaban jedha. Akkuma nuti yaalchisnee gallee hunduma isaaniitu iyyuu isa kana qoricha kana fudhadhaa jennee warroota hundumaatti himuu qabnan jedha. Akkuma sii gallee warri dhagayin itti himneet akka dhufanii pooliyoo kanaan dafanii dhaqqabatanii fayyaa daa'imaati akka lukallee laamshechaa kan jedhanii bakka ollaatti dhaqnee himannee ollichi sun dhufee asitti pooliyoo tana argachuu qabaadha. Talaallichi gurraandhala 14 hanga 17 bara 2017tti kan kennamu ta'uu sagantaa beerraa hubachuun danda'ameera.